barbaadu akka nama dhala kee ta'ee dhalatee hanga har'aatti guddatee hanga nagayeetti na fudhadhu takka jedhu. Akka ammoo erga dhalaterraa ilaa har'aatti waan isaa waan silaa anaan na barbaachisu akka dhaamsaattis akka kudhaamannaattis akka ilmoon haati isin hayyooleedha. Irreecha wanti dhumnuu fi hayyoolum sanii wal qabata. Malkaan ateeteen maal munu har'aan kana ateeteen akka itti rabsamu ni beekna. Ateeteen akkaan haniyyuu hin beekne hubadhutti hormaata maatii dhalaa yoo fufsiiseetu kan maasiitii fi midhaanii fufsiisee kan looniiti. Har'aan kana loon keenya ni balleessu. Fakkeenyaaf lola ispirichuwaalii yookiin hafuuraa tokko jira. Wanta ani ijaan argerraa ati gaa budaa waan jedhamu tokko fidan. Budaan kun gaafa nuti loon dhaabbannu akka aadaatti loon 7-3 dhaabbanneetu akkaataatti bulchinu qabna. Gaafa sana budaa kana nuti erga. Budaa kana gaafa ergan akka aadaatti dheeda reera warra loon wajjin bobbaafannu keessaatu maatii qe'ee hunda waamnee wajjin nyaanna turre miti. Warri ispirichuwaalii kana fidanii achi keessaan ijaaranii karaa amantiitiin karaa sabummaa ta'es nu fakkeessanii nu keessa kaa'aniiru waan ta'eef afaan keenya haasaa waan ta'eef gaafa nuti nama akka biroo waamne dhufeen wajjin nyaata. Guyyaanni nyaata san nyaatee ka'ee horii san nyaatee ka'ee yookaan mucha loon sanaatu bu'a ni duuda muchuma duraan bu'u yookaan jabbii jalaa du'a yookaan haalatu jabbii dhiisee du'a akkasittitu hanga loonii fi loonirraa baanaan nuti jireenya hin qabnu beekamaadha. Hanga loonirraa sadda baanee jireenya sana wanta hundi akkasitti nu diigan. Fakkeenyaaf gara kanaan ati waan ateeteetiin wal qabatu wal qabsiistee waan kadhaan taa'adhaan. Namni nama maraatu hubataa bunaa akka nama cilee arganii jedha. Namni Oromummaaf quuqamu akkasuma nama mara hubataa keessisa ateetee siinqee tan amma dubartoonni keennaa fi dubartoonni manguddoonni giddu galeen tunniin akkamitti amma siinqee kana qabatanii akka itti kunuunsan nuu rabbii waliif beeka malee namni hin beeku. Dhiibbaan adda addaa irraa itti jira siinqee tan. Siinqee jechuun maali? Siinqee maal barbaachise? Siinqeen maali? Siinuu maali siinqeen? Siinqeen araara. Siinqeen wayyu. Siinqeen kabajaa qabdi. Safuu ammaati nama ammaa kana keessatti dhaloota ammaatitti siinqeen kabajaan qabdu. Hin beekan. Yoo fudhanne amma ganama har'aa kana federaalaa namitti wayii nyaalkaa buutee siinqee garbite. Maal barbaadde dhaqee bila dhaqee gaafadhu. Maal inni naan jedhu. Akka siinqee taateen beektuu jedheen fiddee namicha gaafatte kenniitii jedhe. Kana dhaloota ammaa waan taateen nutum addaa si'anamni. Yoo dhaloota kiyya ilmoo kiyya ilma kiyya ofirraa jalqaban dur. Aadaa keenya lafa qabsiifnaa duudhaa ganamaatitti deebifnaa yoo jenne ilmoo kiyya barsiisee yoo jedhini namni tulluu ta'ee wal jalan ta'u aadaan Oromoo ammallee hin dagaagullee obbo hin geessu. Mana maraatti ilmoo keenya qabsiifnee mucaa kiyya mucattii kiyya safuun Oromoo kana wanni safeeffatan kana wanni saalfatan akkana ateeteen akkana jiru. Siinqeen kanaaf oolu, wayyoomni kanaaf oolu, soddaatiin kanaaf oola jedhee ilmooti yan barsiisini aadaan keenyatti fufee deemuu danda'a. Kanaaf jalqaba ilma keenya ilmoo keenya barsiisuu jechuudha. Kanaafiyyuu ani gaa amma as keessatti akka ilmooti wanni ittiin cabne wanta takka illee fakkaatu garuu immoo wantoota gurguddoo nuti haasofnee gadi harkisnee kan nutti mul'annillee ani ofiimuufis miti jiruuf jireenya kiyya maatii kiyya irraa kichummaadhaan hin bahe Oromiyaa kana hunda keessa jooreetiin jiraadha. Wanti hin jiraadhuuf umriiti jedhabee maatii fi qe'ee kiyya dhiisee waan akkasii natti illee gonkumaa hin mul'atu sichillee har'allee natti mul'atu. Wanti natti mul'atu maali? Qe'ee yoo jedhan akkuma amma waan ateeteetiin wal qabatu yoo ibse birkii looniitiin wal qabatuun siin ammoo kalammadee wanta fakkeenyaaf irreechi tulluu fi malkaa qabaa akkasumatu wanta dachii haadha margoo maal jedhu maqaa haadhaa wajjin ibsamti akka haadhaati dachiin kun wanti dachiidhaan wal qabatu kana tokkoffaa nuti har'a
amantii nama fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti maatii amantii musliimaa fudhate keessatti dhalate. Dur akkaataa ani immoo akaakayyuu kiyyarraa isaanuma gidduutti dhaladhee irraa argutti gaafa midhaan facaasu cagginoo eeggata. Cagginoon kun guyyaa qaba, akkaataa qaba. Namoonni akka isaatti cagginoo eeggatan kana gaafa qoradhee ilaalu, xiinxalees ilaalu, midhaan isaan facaafatanii qotatan gombisaan akkuma durii guutuu, dachiin taadhii, midhaan baaftiif wanti hundi guutuu. Har'a garuu erga sanarraa ceenee warri amantii musliimaa maal nuun jedhu cagginoo maal jetta shirkiidha. Ammoo gaafa akkana nuun jedhan ni dhiisna akka amma nuti akka kiyya kanatti sirraa qorate kana yoo ta'in ni dhiisa miti namni kun dhiisee akkuma isaan jedhanitti midhaan facaafatee gala. Midhaan sana yookaan gaafa isheen biqiltutu shimbirritti namni fita. Kaniin arga yookaan ogguusiin lafaa ol kaatutu cabbiin itti namni fita. Yookaan ogguusiin algee facaafattee firii yaastu qamalee fi jaldeessumarraa argatu. Yookaan roobuma laga duraan gama sanarra yaa'u sanatu barana jigee dhufee jechuumaa wajjin fuudhee balleessa. Yoo kana hundi dandamatee galee midhaan kana gaafa cabsinee galchinu daana'oo fixa. Yookaan immoo gaafuma nuyi cabsuu fi baatiin guyyoonni muraasni hafu roobni itti roobeetu tortora guutuutti tortora jechuudha. Buusoo faata. Wanti sun hin milkaa'u. Akkasittitu hagamnee beelofne dachiin keenya goggoydee amma fakkeenyaaf warri shirkiidha nuun jedhu kuni Oromiyaan taadhii fi magariitu bareedduu akka taatanii beeknaan warri akka nuun jedhu kun immoo dachii isaanii yoo ilaalle gammoojjii mukti takka keessatti biqileen akka isaanii gochuufitu shirkiidha nuun jechuu jirumoo nuti har'a gaa akkuma isaatti galanni isiniif haa ta'u waaqaa gaditti isiniif jecha dandamannee har'a geenyedha. Dhaloonni kana boodaamoo hanga kana yoo isin akka kiyya kanatti ittiin dabarsitan ta'e fakkeenyaaf dachiin kun gaafa na teetee maal gulantaa akkasii kana dhiisaa deemu irraa fagaachaa deemu dura akka nama nutti tilmaamu maanuu ta'a. Warri keenya gaafa dachii kana qabate akkatti irra jiraatu illee qaba. Gulantaa mataa isaa qaba jechuudha. Kuni akkaataan itti irra jiraatu wajjin wal qabate. Isaan immoo hundi nu dhiisisan mitiire dachiin kun har'a maal gochaa jirti dhibeetta hayyootiyya. Ofirraa nu dhiibdeetu ilmaan Oromoo har'a addunyaa guutuu keessa facaateetu kaan galaanni nyaate kaan waraanni fitee kana maaltu gochuu jira beektaa? Ateetee buufachaa jiru dachii keenya wajjin nagaame. Dachiin kun ofirraa nu dhiibbatti kana ta'aa deemuu jechuudha. Wantoonni akkasii kun anaan akka dhuunfaatti isin argee yoon isinitti hin bulgaafadhu ta'e waan kana nama maraadha yookaan ani hin beeku jiree maaliif? Maatiiwwan koo turan kun innoo ta'u akka carraa waan si afoon fi deefillee sillee waan afoo fideef hin beeknu. Sababa guddaa itti yaadamee waan nu fideef nu faluuf ta'uu danda'a. Ani dhalootaan nama gama dhiyaa Oromiyaa kana gara Qellem Asoosaadhaa oli gara keenyatti amma dhugaa isaa sitti mee amma gara kooteereessitti hin jechuu beekte. Amma wanni gootaati amma illee na yookaan na jedhe. Bilbila fuudhuuti.